على محمد نور جما جمنا كنغوت ربي عجب لي وانكنا فدرا مدنون دغن مدنوني دغني مدنون دغني مدنو akkamale bara jireenya ko keessatti nirraanfannedha yeroo hedduu yeroo naan nyaanni dhufe na dhiyaatu waan sana yaadadha haadha qofa obboleessa kiyya waliin waan hin dabarse maal ture mudannoo kana social media irratti dubbadheen beeku sanama dubbadhu kana baay'ee isaan dubbadhani mudannoo waan rakkinaan wal qabatu maal ture yeroo ta'e wayii abangi ya dunia ragodanani la atusan godanin hati kienu fudani ana eventu ya gazetesa media wani VOA radio America sana dan inamo dandi fa sana achi hati kiya daloni sani achi fudani nugesani rakkooni argame jennan rakkoon argame suni abanki ya dubartoota afurfurani sababa sana rakkoon taate argamte fuudhatanii deemanii gaafa fuudhatanii deemanii obboleessi kiyya xiqqaadha haati kiyya qoraan duddatti baatanii waan qoraan sana gurguranii jiraanna qoraan birrii 2 birrii 3 gurguran yeroo sana jechuudha sagaltamoota keessa barri suni anumni xiqqaadha mana barumsaa iyyuu galle yeroo sana achi booda wanti nyaatamu mana keessaa dhibee haati kiyyaan dhukkubsatanii obboleessi kiyya daa'ima imbeelane akka malee waan nyaatamu dhibee guyyaa tokko sa'aatii 24 deenye guyyaa lammataa nutti dhufe gaafa nutti dhufu waan hin godhu dhabeenii mana baaburaa dhaqee bakkatti mana ofcoo dhaqeeni guyyaa guutuun dhaabadhee namoota midhaan daakkatanii qaraxiixii baabura keessatti sagannamu sana isan akkasitti qabaa fi gadin itti qabaaf madaabara isaanii asii fuudheen keessa kaa'a wanti naa laatamu hin jiru maal gochuuf gosgaazii fudhachuufidha gosgaaziin beeytome gosgaazii kan ituu madaabaraan namaa keessa buusuuf jedhanii asiitii irraa lafa buutu wayii isheen fudhachuufidha wanti argadhu shuma sana achi booda akkasitti guyyaa guutuu qabaa oleen waan hin godhu dhabeeni naman itti maddu hin qabu ani ijoolleedha namni tunan dhaqee waa'ee dhees namni na dhaga'uus hin jiru naman beekuus hin qabu dhiyeenya achirraatii deemne firri haadha koo baadiyyaadha kan isaan jiranii magaalaan jiranii baadiyyaa bakki isaan jiran sa'aatii 1 fi walakkaa adeemama jabbikaa lafa jedhamu jechuudha lafa jabbikaa jedhamu sana kan isaan jiranii achiiti dhannee dhaquu fi humni ittiin naqan hin jiru haadha koo duukaa malee anuu karaa beekee dhaquu hin danda'u yoo isaan nu geessan malee isaan nu geessan immoo nan dhaqa achi booda tun dhaabadhee gusgaazii kanatti naquu isaaniif midhaan isaanii sirratee erga baaburri dhaabatee gusgaazii fudhadhee galuuf qodaatti naqadheen gusgaazii ammaarradhee mana galee bishaan danfisadheen isaaniif marqa jedhee nam marqaa kana akkuma nama danfisee marqee gaafa marqee isaaniif kennu achuma ciisaniiti ol ka'uu hin dandeenye alhamdulillah ammatee tokko an danda'adheera yoomaan jedhu obboleessi kiyyaa fi isaaniif marqeen gaafa itti dhiyeessu lakkaan gusgaaziin kun geesheetiinis wal makaadha garbuu biqileenis wal geeshee jechuun kan farsootti namu wantoota garaagaraa wanta kanaan wal makaadha dhangaa meeqati walitti makamee waan biqila waan meeqa shaaroo wanni boqqolloo baaqila wanti achi keessa hin jiru wantoota farsoo godhamee ittiin nama mirqaansu yookaan nama macheensu sanatu itti makamee rakka malee gaafa nyaannu asiin garaa beelaatti asiin beelofnee duuneerra si'a lama afaan keewwatamee achumaan gaggabame machoofne bakka machii lafaatii ka'uu hin dandeenye booda saatii amma saatii ta'etti nurraa darbe
taati ta'e booda nurraa darbee ammas wanti nyaatamu hin jiru. Achi booda baala buqqee beektumi buqqee yookaan dabaaqula waan araboonni maal jedhu maqaa sarraan fadheera buqqee jedhama. Buqqee sana baala isaa cirree affeellee isa matee tokko nyaanne. Yeroo nyaanni naa dhiyaatu tokko kanan dagadhu sangaleessa keessa darbe sana. Yoo nyaanni faa amma fakkeenya ispeeshaalii gaafa nyaanni foonii faa mana kanatti qophaa'ee bakka isa sanatti dhufee jiru dura dhaabbata. Sababni yaa Rabbi ani kaleessa nama akkasii ture. Rabbi ati bakka sana na fuutee nyaata bareedaa kana na nyaachistee abbaa mucaallee na gootee manallee dhuunfaa kootti biyya namaa keessa kireeffadhee ta'a. Mana amma kireeffadhee taa'u kana yoo xiqqaate 45 Itoophiyaadha kan hin qofaa koo kaffalee jiraadhu haadha manaa kee waliin. Nama kaleessa haati qoraan birrii 3tti gurgurtu. Siniif galee nama kaleessa waan sana ta'e inni kun hin irraanfadhu inni lammataa mudannoo inni lammataa waan hin irraanfanne guyyaa wayii kunis waan beelaan wal qabatudha. Haadha kiyya dhukkubee namatti susaan islaamummaatti dhufiin dhukkubni irraan fagaatu marzii nyaachiseera summii nyaachisan marzii sanatu keessaa ka operation gochuu fi dhiigan qaban jedhanii yeroo sana dhiigan laannannaan anatti du'a malee dhiiga ilmoo koo fudhadhennaan ilmoo koo akka isheen hin jiraanne godhanii nu didan harmeen keenya jechuudha. Ammallee alhamdulillah fayyaniiru. Hin dhukkuba isaaniin akka malee dhukkuba. Dhukkube amma immoo qoraanuma sabaatanii nu gurguran kanayyuu yeroo sana immoo kiraay birrii 5 teenya mana sana keessa namoota mana sarbiisii ijaarrate kana eebantumatti dhaqunis obboleessi kiyyallee daa'ima isaan ofirratti baatu. Gaafa sana immoo durii raacetii waan jedhamu tokko beeytu fakkeenyaaf yoo midhaan xaasaan 3 birrii tokkoon bitamu yeroo sana daakuu xaasaa 3 kubbaayyaa 3 kubbaayyaa xiqqoo tokkotu jira. Kubbaayaan xiqqoon kun kan bishaan itti dhugan kubbaayaan didiimtuu hin jirtu. Kubbaayyaa didiimtuu sana 3tu birrii tokkodha. Qoraan kana birrii 3tti yookaan birrii 2tti yoo gurguratan birrii 6 isa kana nuuf bitu. Isaan birrii 6 isa kana nuuf bitanii kubbaayyaa 6 bitu birrii 2 kana bitanii torbee tokko faa nyaanna. Yoo wanti kun waan tolfamu dhibe maal godhu raacotii jechuun akka kaameraatti yoo wanni naqan yoo daakuutti kaameraa naqan daabboo kana afuufee akka inni bareedu godhani raacitiin sun yoo qalbukoo yookaan waan itti bukeeffatan sana jalatti hafe malee bukoon bukaa'uu hin danda'u. Hatta raacitii mana danfisannee akka shoorbaatti dhunne qullaa taatee wanti keessaa laalan dhibe dhiyoo kana kunooti raacitii nu keessa hin jiru jettee dubartiin tokko warra atis namaa chaaritii waan isinii godhuun qabattee baallee akkas qabde raacitii kan jedhamtu sheechi keessaa sanadha. Achi keessaati raacitii waan jedhamtu sun dhumteetti. Amma kana booda ayyaana warra kiristaanotaatu jira. Ayyaana maali? Ayyaana masqalaa. Ayyaana masqalaa jira. Lafallitu dhabeen kajeelliin dhaqeen kajeelluu beeytu kajeelliin dhaqeen isaan kee horii qalanii kan ayyaana masqalaa jaarii kan jedhanii godhatan tokkotu jira. Raggaasaa Bantii jedhamu maqaan isaanii agalatoo mana sumaanuu galateeffachuun barbaada. Abbaa Miloofaa abbaa Waajjiraa fa'aa iddoo tokko sin galateeffadhaa iddoo tokko naaf ulfaadhaa. Gaafa sana sababa taatanii lubbuu kiyyaa lubbuu haadha kiyyaa lubbuu obboleessa koo na hambistanii lubbuu keessan rabbiin islaamummaa isiniif haa kennu.